yaadime si nama tokko jaalatu sanuu akka malee waliin bultii qabdan ilmaan waliin hortanii jirtan bultiin teessan akka hin diigamneef akka malee tattaafatta garuu guyyaa tokko waa dhageessa namni ati jaalattu sun heerumu sanuu kadha geessu nama jaalattu sanirraa osoo hin taane nama biraarra wanni irraa haasa'u jirru tuni seenaa dhugaati waan magaalaa Dirree Dhawaa keessatti ta'e. wal fuudhanii ilmaan lama waliin qaban inni haalaan jaalata ilma namaati waliin dhaban jechuun hin danda'amu akkuma jaarsaa fi jaartii birootti wal dhabuun walitti mufachuun nagee dhabuun mana isaanii keessa ni jira wal dhabanii rakkootu isaan jidduutti uumamaa walii galuu dhabuun numa jirti yeroo hedduu mudatoonni akkanaa irra deddeebi'e arree wal ta'an boru wal dhaban baatii takka nagayaan wajji jiraatan gujaan baatii lammeessaa nagayni hin jiru baatii lamaa sadii jireenyi isaanii nagayni isaanii ni boora namni isaan jidduu hin seenin hin jiru saahiba manguddoo ollaa nama dhageetii qabu nama babbeekama hundi waan danda'u gumaachee jira hanga isaanii jaan takkatti garuu bultii tana keessatti waan inni irraa hin gammanne takkaatu jira garuu wanni addaa wanti nama ajaa'ibsiisu haaluma kana keessa ta'ee garuu waan takkaatu sammuu isaa keessa jira haala kana hunda keessa ta'eetillee garuu inni bultiin isaa akka diigamtu hin fedhu rakkoo jirtu furee nagayni bu'ee jaartii isaa wajjin jiraachuudhaaf hawwa hegeree waliin turuudhaaf hamila bultii isaa diiguu hin fedhu rakkoo hunda furee bultii isaa umrii dheereffachuu fedha sababa wal dhabbii tanaatiin inni mana nuuf dhiisee alaa jiraatu sababa juuni ala ba'uudhaaf dirqame sababa wal dhabbii tanaatiin yeroo hedduu manarraa beetii bakka adda addaa fira bira yookaan saayibban bira ala jiraata manguddoo ergataa araarree akka isaan jidduutti bu'uuf namni inni ergine hin jiru nama dhageetii qabu nama babbeekamaa jaarsa biyyaa kana hunda erga fira wanni jaamuu isaaf hin hafne takka lamarra sadiirra afurirra shan itti daddeebisee nama adda addaa isii biratti erge manguddoon ergamtee hogguu deemtuusi isiin garuu tadiddu taate manatti akkanatti hin deebinee waan juudheeffatti nikaan saa jiraatu inni garuu na bira akka hin jiraannee tajettu taate dhumarratti maal yaada juudheessitee fi yooni heerumti jettee kana shakkitu taate ayyee nikaa keetiin ta'a hangaan jiru ani heerumuuf fedhii takkallee hin qabu tajettu taate nagayni akka bu'uuf jecha manguddoonis isaan manatti hin deebi'inii jaanii isa gorsan haala saniin jiraachaa ture mana jiraachuu haa baatu malee qalbiinsaa isii bira jirti yeroo hunda ni aadaa waliin jiraachuudhaaf hamila hanga danda'u waan jiru sirreessuudhaaf rakkoo jiru furuudhaaf tattaafata haala kanaan yeroo dheertuu waliin jiraatan tana keessatti inni bultiinsaa akka hin diigamne fedhii qaba akkasitti osoo jiraniiti wanni biraa uumamte dhaddacha deemte maal godhuudhaaf bultii diiguudhaaf bultii diiguuf isiin himatte inni immoo hin diiguu isiin bultiin akka diigamtu feeti inni immoo bultiin akka hin diigamne fedha daammoottan namni tokko bultii diiguu fedhee tokko immoo diiguu hin fedhu yoo haja'u ta'e manguddoon isaan jidduutti ilaaltee araarree akka bu'uuf mariidhaan akka fixataniif gara manaatti deebisan inni bultii diiguu tana wanni diduu fi if qolummaadhaaf miti haalaan waan isii jaalatuufi jireenyi kophaa ittuma fufe manguddoon ergamtee gara mana isiin jirtuu hogguu deemtuusi isii biratti wanni kun fudhataman qabu haala kanaan itti fufan eegas booda waan addaatu ta'e osoo inni quban qabne isiin deebitee dhaddacha deemte kanarratti murtiin dhumaa murteeffamte bultiin isaanii ta inni hanga danda'u irratti lafa'aa ture dhaddachitti deebitee diigamte bultiin diigamtee hin turre bultii biraatu ijaarame isin nama biraa kabiyyaalaarraa dhufe tokko wajjin bultii ijaarratte bultii ijaarrachuu isii tana inni irraa quban qabu oduu namni haasa'uutu isa bira ga'e oduun namni haasa'u suni jette osoo hin taane waanuma dhugaan ta'e isiin nama biraa heerumuu isii kana nama jaalatu kanarraa hin dhageenye haati ilmaansaa ta inni jaalatu ta wajjin turuudhaaf dharra'aa ture ta wajjin turuudhaaf hawwii qabu suni bultii ijaarrachuu isaa isatti nimne waan kana firaa fi alirraa miti kan dhage nama biraarraa dhage
nama waa'ee heeruma isii haasawurraa oduu tana dhage. Jaartiinsaa haati ilmaansaa nama biraa wajjiin aruuza godhattee bultii haara ijaarratte. Yeroo garii laalaan hamtuun nama jaalattu dhabuu osoo hin taane akkaataa itti dhabde. Inni umrii bultii isaanii dheereessuudhaaf tattaafate. Isin ammoo bultiin akka diigamtuuf tattaafatte. Dhumarratti dhugaa jirtu beeke. Siif hamtu sirriidha. Bultii irratti cichuusaati moo dhiisee deemuutu irra ture.